akkam jirtu hordoftoota amma YouTube guyyaa har'aa qabadhee kanaan isiniif dhiyaadhe yeroo baay'ee namoonni baay'een computer yookaan personal computerii qabatanii wanti isaan haasa'anii fi rakkatan tokko solution isaa isinitti muufi. Innis yeroo baay'ee personal computeriin koo yookaan PC'n koo baatiriin qabatu dafee fixaa namoonni jedhanii gaaffii akkasii dhiyeessantu jira. Kanaaf guyyaa har'aa waan bareedu waan isin tajaajilu waan isin fayyadu personal computeriin keessan daddafee akka inni baatirii of keessaa hin finne kan godhuun tooftaa tokko isinitti agarsiisa. Anuma wajjin tura. Inni jalqabaa keyboardii keessan irraa Windows plus I kan jettu tuqxu. Windows plus I kan jettu keyboardii keessan irraa tuqxu. Erga Windows plus I kan jettu kana tuqxanii booda akkuma isin argaa jirtan asirratti information adda addaa argattu. Keessumaa home jala waa'ee systemii, waa'ee Bluetooth and device, waa'ee network and internet, waa'ee personalization, app adda addaa, county, time and language, game wantoota adda addaa argattu hazalaati. Amma garuu bakka kanan dhufe isinitti agarsiisuudhaaf kanan dhufe waa'ee power and the battery da waan ta'eef bakka kanarratti cuqaasa. Ergan bakka kanarratti cuqaasee booda informationii baay'ee sistema kanarraa isin argattan inni jalqabaaf himni ijoo amman dhufee fi gara kana waa'ee baatirii fi poweriti. Bakka kanarratti cuqaastu. Erga bakka kanarratti cuqaastanii booda bakka kanarratti maal argattu? Power mode kan jettu jirti. Power mode kan jettu kun asirratti kan inni amma filatee jiru yookaan immoo computer kana guyyaan fayyadamu jalqabee kan inni ittiin jiru an kanan checking goone moodii kanaatiin jira balanced kan jedhu. Mee haa ilaallu option yookaan immoo moodii meeqa qaba? Moodii 3 qaba akkuma isin argitan. Inni jalqaba best performance efficiency kan jedhu, inni kabroon balanced kan jedhu, inni sadaffaan immoo best performance kan jedhudha. Kanaaf nuyi computerri keenya kun baatirii yeroo dheeraadhaaf qabatee kan turu yoo kan barbaannu ta'e bakka kanatti best power efficiency kan jettu kana filaa jechuudha. Erga kana filtanii booda yoo xiqqaate garaagarummaa saayitii tokko hanga saayitii lama argachuu ni dandeessu. Sababiin isaas power keessan efficiently akka inni fayyadamu isinii godha jechuudha. Kanaaf kana fayyadamaa power mode kana fayyadamaati. Computer yookaan personal computerii keessan wajjin fataa jedha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Warri YouTube kiyyaaf family yookaan immoo maatiin taane amma YouTube ariifadhaati maatii ta'a. Warra kaaniif share godhaa. Sirnaan itti fayyadamaa mana keessan ta'ati beekumsa computeraa gonfadhaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u.